Yoo yaa shama harka fuune jaalatamtoota hordoftoota peejii keenyaa seenaati ergaa xiqqoosii shamarran biyya Saudi Arabiyaa shamarran biyya Saudi Arabiyaa dhibbaan dhibbatti ummata maqaa nyaataa jirtu shamarran biyya Arabaas maqaa balleessitaniittu baddaniittu likki eessa isinitti himna jechuudha gaarra bismillah jenne shamarran biyya Arabaa kan maqaa nyaattan kan maqaa shamarranii balleessitan kan nikaa namarraa buusuu utuu nikaa qabdan eerumuu bartan kan dhiiraaf dhiira wal nyaachiftan isin warra Saudi Arabiyaa waan taatan likki isinitti himna jechuudha. Isini obsinee dadhabe nuti baqa keessan baraa keessatti dhumaa jirra jechuudha. Nuti rakkinaanis beelaanis rakkoo adda addaatiin wanti nu dhumaa jirru sababii shamarran biyya Saudi Arabiyaati. Shamarran biyya Arabaa jechuu kan fide shamarran biyya Arabaa kan maqaa balleesse shamarran biyya Arabaa kan xiqqeesse shamarran Saudi Arabiyaa isa asitti ulfata himan fu'aatti ijoollee gatu qofa jechuudha. Isini obsinee dadhabne misin. Ummata aboo osoo jaarsa biyyaa qabuu dhufee asitti heerumu osoo jaarsaas mana keessa kaa'ee taa'u osoo gabbayee heerumu naal abuukum yaaki aboo dulloota biyya Arabaa jedhamee waamamu keessa shamarra inni biyya Saudi Arabiyaa kuni wallahi inni kun isa mujrima jechuudha. Nama sadii itti heerumu hin beekaa nama sadii afur itti heerumu amma ijoollee dhiiraa tumsiifti kunoo waamte ana dhukkuba garaan na kaasa garaan maal na taa'edha dhiirri waa tokko hin beekne yaa ummata horii warri dhiira tumtanus isin tumu. Dhiirri dhiira tumtu hoolayyi ati dhiira kakeetiin tumin hin garafin shamarranitti kee garafadhu ati yooti dhiira taate sila si biraan deemtu shamarran biyya Arabaa keessaa shamarran Suudii qobaa ta'eeranii kaakkisee jira bakka ummata hin qabamne galullee ummata biyya hin teenye laalammaa Suudaanii fi Kaayiroo kana shamarran guutan kun eessaa deeman beeytanii warra biyya Arabaa biyya akka Saudi Arabiyaa kana keessaa galee biyya hin taa'u eerumee jaarsaa waliin hin taa'u. Galee biyya abbaa isaatii waliin hin taa'u yeroo karaa dhabee wada Suudaan kan Suudaan yeroo Suudaanitti achitti oliiga Suudaaniin kabaltee achi dhiittee asooftee akka baltee eessa gara Masrii gara Ijipti maal isinuu shamarran biyya Saudi Arabiyaa kun qaanyii dhabdanii bara hangafa shamarran biyya Arabaati misin kan dura namaa biyyaa yaa'e isini kan hin gallellee isini dhuguma rabbiin sitti maan ka Beerut ka Baareen ka Dubaay ka biyya biraa nagaa qulqulluu nagaa jaraa dalagataa jiru. Kana siillee dawwalee nikaa buusii ati alatti heerumi jedhullee isini ka waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 taa'ellee isin warra Suudii qofitte kan dhiira 5 6 qayyarus isin warra Suudii qofitte kan dhiira wal jalaa hatuutti dhaqee duus kan dhiirri tumamus isin qofitte kan manfuwaatti dhalaa gatee deemus kan manfuwaarratti daa'imni haramni guyyaarraa funaanus warra Saudi Arabiyaa maal nuti isiniif jechaan an akka mataa kootiitti kan hin baraa kana keessa taa'ee yeroo meeqa waa meeqa na mudataa jiru sababii keessanii. Kottu jedhu gaafa namni si ol bahe ni baamanaa qaba. Amma tooftaa ijoolleen Saudi Arabiyaa baafatte shamarran Saudi Arabiyaa dhiirri guyyaarraa akka culullee irraa fuudhamee biyya buufama. Gaafa inni biyya buufame isuma sila gurfaa keessa wajjin galu tasii lamuutti kufa. Yeroo inni gabbaa'ee shortaan qabe inna siitti kufe. Anjaarsan qabaa nikaan irra jira jinniin hin jiru nikaan biyya kanaa birrii 500. Biyya Saudi Arabiyaatti nikaan birrii 500 ituu qofite riyaala 500 qabaatte jennaan. Mutawwootaas manfu'aa ciiftu jirti kan birrii 500 nama hayitu inni biyya gallaan lamu gadda abbaan manaa kun irraa galame aboodhii sigaa mana ni jaara jedhee birrii kan koofitee jedhe ani isa bulookeera ayyoo kottati eessa jirta naan abuu kume yaaki shamarran Dubaay shamarran biyya biraa shamarran biyya kaanii kana rabsiisaa jiru isinii bara isin akka jirtanuun akka gaafa biyya yaatanuutiin shortaan isin hin qabdu. Abbaan manaa tokko isinirran taa'u wallaahi hundi keessa warra ammas teessee nama laaltu kun namni manaa 5 itti heerumte jirti naman beeku naman ofii kootii beeku inni tokko irraa gallaan asiin addarbi inni tokko irraa gallaan asiin addarbi maal isin hin qaanyoftanuu isin hay shamarran kutaa kaanii bara waggaa 3 waggaa 4 yoo turte kan isin turtee galtu isin waggaa 9 atteessu waggaa 10 atteessu biyya kana goggoydanii galaa ofirraa aboo dhiirri guyyaarraa waggaa 2 waggaa 3 bulaan jiru biyya Saudi Arabiyaa. Dhiirri funaanamee gala isin kanatti gittim asiin isa kanatti ay safuu eeggadhaa isin dhiira guyyaarraa waamtanii tumsiisinaa osoo abbaa manaa qabdanii dhiirri waa tokko hin beeku ummanni akka kanaan karaa lafaatii yaa'ee dhufu kun anumaan walitti qaba wanti inni beeku hin jiru gaafatti dawalamee aboo eessa jirta asin jira tooftaa asiin hojjetta isin dammaam jirtu dammaamitti heerumtee abbaa manaatii wajjin ji'a 2 ji'a 3 gaafa teessee kaate shamarran Saudi Arabiyaa nama jalan teessu dhuguma rabbiin isinitti himaan.
dhiirri Suudi Arabiyaa wanti inni biyya biraati Baareenii Dubaay Kuweetii jana jedhu maaliif rakkanneeti bara jaallannee miti inni nu biyya biraa dhaqaa jirru nama jalan teessan usin dhuftanii kaatanii galtanii abbootii dhiira abboo kan duudaan namarra ciisu kan uffataan namarra ciisu kan jinniin maal ta'u footoo poostii lamu adabadhaa gattaa isiin amma riyaaditti heerumteertu makkaan buutii hojii dhibeette kijiba dhalaalaa gaafatti dawwaltan keessattuu dhiirri Suudi Arabiyaa makkaan hin jira makkaa hojii dhibe gaafa jettu hojii isa hojjetanii maallaqaa sanaa miti hojii isa kaantu dhibe gaafa hojiin achi tolbaan manaa achitti hiikame gara riyaad inni riyaad jiroo riyaadiin abboo hojiin hin jiru kunoo manfuwaan ciisa arga yoomiiti hojii dhabe gara makkaa abbaa manaatiif inni sii hojii jettu sun abbaa manaa asitti hiite asiin gama sana isin makkaa adufti nasi achi dhaqa isin dammam riyaad dhufti inni riyaad dammaamin naqa haala heerumuu manaa yaatanii isin hay dhiira miskiina karaarra yaa'ee dhufu fiddanii tumsiisinaa qabda abbaa manaa keessii ta'uu dhiisee mijalaa bayi bakka naan taane akkas jedhisayyumaa inni funni isin godhu dalagaadhaaf dhuftanii dhiirri marsaa 3 marsaa 4 qabamee deebi'ee dhufa jarri kun asuma ta'anii abbaa manaa jijjiiru uffata abbaa manaa jijjiirtuma si warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan mee Dubaayin jira kaayiroo biyya namni wal keessa yaa'u sana warratti abbaa manaa warra wal saame jedhamaa jira takka eessa jaartii namaa saameetuma maa jira dhiirri eessa Suudi Arabiyaa eessa Jidda eessa Makka eessa Dammaam dhalaanni Suudi Arabiyaa kun wallaahi waan ayuzu billaahi mina shayxaanir rajiim aboo qaanfadhaa kasin jaarsa qabdaa kanas gattaay yeroo dhiirri sitti dawwalu an jaarsa nan qabaa wal waamtanii xalabaa wal baasuun isinii yoo isin nikaa biyyatti hidhamee dhufeetti ati maraatteessa nikaadhaa wajjin teessa asitti kanatti heerum yetti asiin isa kana baasaa asii wal yaasaa qaanyii taatanii jirtu isin maqaan keessan bare maqaa shamarran biyya Arabaa nyaatinaa naan abuukum isin kan maqaa shamarran biyya Arabaa balleessaa jiru si warra Suudi Arabiyaati kaan nagaa nikaa walirraa buusuun isin ilmoo gatan daanii gatuun isin maqaa ijoollee biyya Arabaa jedhama gaafa waamammoo walitti waamamtummoo hangafti shamarran biyya Arabaa maqaa balleessaa ijoollee Suudii qofitteedha kan wal jalaa hatullee kan wal tumullee kan wal waraanullee ganamaa galgala warri wal ammallee siyaasatti fayyadamaa irra caalaan nama biyya Suudi Arabiyaa keessatti wal waraanee gaafa namni jedhu kafaa'oodhaa fi badhaadhinaa jedhama badhaadhinaaf kafaa wal waraaneen beeku Suudi Arabiyaa keessatti hammisin amma argame ammuma viidiyoo waraabamaa argitanidha namni wallahi kaan warruma wal jalaa fuudhee wal waraanaa oola ganamaa galgala manfuwaa kanatti namni walidhee waltumaa oola maal warra koo akkas hojjate warra koo na jalaa bute warri kee barsiim nama hayawaana miti misiin maa ijaarsa biraa dhayitee rumta osoo si qabdu maal kun isin bultii maal ijaarrattu reeka kanatti hay amma ummata qaanyii hin qabneen ummata kanaan agarreeyan ganamaa galgala dhiirrituma maa ta'a isiniif jecha jaarsa qabdanii miigan hin teessanuu isin guyyaarraa ijoolleen ajandaa godhatee waama dhiira Suudi Arabiyaa waa'ee shamarran Suudi Arabiyaa isaa gaafa dubbatamu biyya Arabaa yeroo xarrafamammoo walitti qaba shamarran Suudii sareedha anatu jedhe saree guutuun siituyyuu atis dhaqiitti eeloo jedhiin eeloo achumaan asiin sitti inni kunis dhaqe eeloo qaanfadhaa jaarsa qabdanii jaarsa keessaa hin gattaa 3-4 isin heerumina faayidaa isin hin qabu shamarran 3 heerumtu shamarran akka dhufe nikaa ofirraa hiikee fite shamarran Suudi Arabiyaati akka jiru nikaalleen eeggatu dhaqee amma makkatti ijoolleen hedduun makkatti kan fuudhan kan riyaadii dhaqe gaafaasii barbaadamu warra koo badde warra baabaluun badde maal mana hojii jirti mana hojii maalii jirti siin makkaa buute gaafa yaafatamu achiise heerumteetti osoo nikaa irra yeroo fuudhe gaafa jedhu inna siyasii billaa isaa borsaa kaatee si mushwaara qabatee makkaa deema waraansa dhiira waraanin isiitti dhayxe sana qaliitii fannisi garaarra buusa akkuma siin dhaltee manfuwaa keessatti ijoollee daddarbataa jirtu qaliisiidhuma gaddarbadhu dhiirri maal sifa godhun beeku anamma an hedduu dhibbaa oltu na waamaa oola yoo litti naqwan na ajjeesuuf nan beeka hojii jara tokko kan tokko neerumne Suudi Arabiyaa keessatti baatiriin barbaadanii hin argattanu baatiriidhaan kan 3-4 eerume kan 5 eerume kan 6 eerume sanuu waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 kanuma wanta keessa jiru dhugaa jirtu kana waan jetteedhi silaa footoo namaa gaddeebisuu bartanii gaddeebii gannama deebisti dhugaa jiru fudhadhaa maal Dubaayii dhiirri wal jalaa ta'e dhamaa jira takka Beeruutii wal jalaa ta'e dhamaa jira Suudaaniyyuu wal jalaa tamaan jiru asiin jaarsa dhiiftee asiin sholloqqe kaan immoo akkana goota asii abbaan manaa asitti hadha eeggata ijaazaa naa dhufti jedhee haboo kunoo kara dammaam deemaa irraa madaamii kootiif wajjin
sobdee makiinaa keessa jedha akka nama silkii haasa'u eessa deemaa artiin isa inni kun asii eeggatu karaa deemaa irratti eessa sana isa biraa bira dhaytii bara kan biraa immoo miti namuma wajjin gurufaa tokko seenantu bakka biraa dhaqee waammata ummata qaanyiin beeyne ummata safuu wallaale warra obboleessaafaa wal jalaa yaa'ee dhumaa jiran biyya kana keessatti asiin obboleessaa wajjin jiraataa asiin janajjanti inni hin beeku gaafa itti dhaqu warra obboleessaa warra saayibaa ummanni akkanatti wal qalee wal waraanee wal fixaara suudii keessatti bargabbaa'ee dubbatamaan jiru malee keessatti buu guyyaa irratti namni kudha shahinuma awwaalaa buusaa olaam warra koona jalaa dhungatte warra koona jalaa ulfeessite warra koo akkasina jalaa goote aboo isin kana isin warra Suudi Arabiyaadhaa galuuyyuu osoo danda'ame silaan galtanuu isin takkaa shamarranuu shortaan biyya kanaallee kalbiidha shortaan biyya kanaallee dhiira malee dhalaa hin qabdu dhalaa qabuu dhiifte waatti hojjetan ta'ee itti xonoqqolan ta'ee dhalaan dhufuu dhiisuun hadha waggaa ja'a ol dhufaan jirtu biyya Suudi Arabiyaa tokko isii karaama ziyaaraa maaloo jedhanu kanaan dhuftu malee hin jirtu isuma kana tagaa taa'ee kunoo nama qayyara taa'ee jechuudha haajaa namaan qabu sodaa rabbiin qabu sodaa namaan qabu abbaan manaa asiin hadhaa irraa bu'eera hay galee abbaan manaa qoyyanaa nyaatu maaloodha lamuun hin jirunni mana qayyaratteetti siin gorfaa biraa seenteetti dhiirri immoo silaa kan manfuwaaciisu numa jira kophaatti kan taa'ee jaruma kana waliin qaqayyaru kunoo laammantuma malaa kun ilaa laalaa kana akka ituma mulaa warruma namaa warra namaa warruma ituma abbaa manaa qabduutti dhayitee kunoo waamsifta amma dawwalii waamennaan dhaggeeffadhaa waa inni jedhu kunoo laala lakkoobsuma an biteedha ni dhiiraa hoolichillee lakkoobsa bitee itti kennee jennaan isin dhiira biraa janajjanti maati maal taatee ennaan janajjan silaansi kanaaf dhiira shamarran Suudi Arabiyaa hin fuudhinaa edhaarra nuti haa heerumatanii abbaa fedhanitti achi hin tuqinaas hin arrabsinaas fuuchuun hin ta'u shamarran Suudi Arabiyaa inni lakkoobsa bitee hojii galchee achi kaa isin dhiira biraa janajjantee fidee xafattafee booda warri baddeetti eessa warra jalaa baddee warra tatamte warri hin hatamtu horii miti kan hatamu caammaa tatamaa birrii tatamaa waa biraat horii tatama hayawaana tatama malee namni hin hatamu inni Suudi Arabiyaa kun dhiiran quufu tasuma qoonqoo ta'e shamarran Suudi Arabiyaa qoonqoo kana ganama nyaadheera galgala nyaadhu hin jiru guyyaa nyaadheera booddee nyaadhu hin jiru kana taatan shamarran Suudi Arabiyaa maqaa nu balleessitan maqaa shamarranii nyaattan ummanni biyya keessa taa'ullee isin Suudi Arabiyaatti akkana gootanii mucaa gatamteedhamu shamarran su biyya Arabaa jedhee maqaa isinitti moggaase isin xinneessaa jira warra galuun beeyne mee waggaa jaraa gaafadhaa tokkumatti buusaati warra Suudi Arabiyaa waggaa meeqa ani dhiyeenyuman dhufe hammami reefin 8 fixaa jira waggaa 8 bara dhaloota ilmoo tokko ana amma waggaa 16 nama akka kootii tokko qabdi jechuudha asii soommoo dhalatee immoo guddifame haasa'u eessa gaama hin gatama kunoo qarxiitii keessatti manfuwaatti gad darbama kanatti ijoolleen keenya aartee sinirraa baqattee baareeniin beeruutiin eessa janajjanaa aarte jechuudha isin asii dhiiraa asiin geggeessanii asii hojii dhaqeera inni kun asiin kottu dhiirichi koon beeku gaafa dhufe ati saahiba koo soona beektu warra koona jalaa janajjantee awwaala akkas buufame manii xafaxafame nuti kanaaf baqannee baraa keessa taa'irra jechuudha kunoo tamira jala bulla tamira jala walla isa biyya biraa janajjanaa waa tokko isin faayidaa dhabdanii jirtanii meenurraa galaa rabbi isin galchu rabbii jedhaa gayyaati gala namni waggaa 3-4 hin jirtan silaa Suudi Arabiyaa keessa waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 waggaa 11 12 gala haati keessa isin yaadde kaan abbaa faadhaa ajjeese to'attaa'u kaan jaarsa durni kaa hidhatee lafatti gurguree sangaatti gurguree bahe ajjeese maal nurraa hidan galaa hay hin qaanoftanuu isin biyya kana keessa taa'aa kana hunda bar nurra darbitanii isin kan waananuu jira bar akkatti dubbannu dhabne malee nurra darbanii warra saba biraa dhaqee manatti qabu jira bara hiccitii keessan danuu jira tokkoon nurraati yaa akkuma shamarran warra biyya kaanii waggaa 3 hojjettan 4 hojjettan gala heerumadhaa ofirraa silaa maal heerumtuu miti isin gallaan illee dhiira isa boottii kaasutti heerumaadha boottiidhuma keessaa dhalatee dhufee ka'ee dhiira isa uffata hojii keessa waliin dhufee namarratti kufu
Maal juma jiyaan qoya ajandaa godhannee haasofna waa'ee shamarran Suudi Arabiyaa nuti. Gaafa kaane waa'ee mucaa keessanii dubbanna. Gaafa kaane jaarsii tatame. Hayi maan abbaan manaa tokko isin hin ga'unni yoo isin hin geenye immoo jaarsii biraa irraa bitadhaa lafa kaawwadhaa. Dhiira walirratti waamtanii dhiira waliin ficcisiisinaa. Ija babaastee kun uummanni gowwaan kun ija nama baasa. Gaafa nama garafu nama 7 nama 8 mucaa ta'u garafa laamma. Eengaddas akkas torbeerraa hinuma garafama namni. Sababii eenyu sababii keessanii. Abbaan manaa tokko shamarraniif tokkittiidhuma kan eeyyamamu. Yoo baafte yoo firmaa furatte akkas heerumi. Dhiira ati kan itti jaarsa qaqayyartu. Wallahi shamarran shari'aan inni shari'aan rabbii nuuf akka hanga afuritti eeyyamame dhiirritti fayyadamaa jiru shamarran Suudi Arabiyaatti fayyadamaa jirti. Afuritti heerumuu shanitti heerumuu shamarran Suudi Arabiyaatiif kenname amma. Mirgi keessanii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mucaan silkii biteetti kennee hojii galchee jedhe siinasiin nama biraa dhiiftee gooddee nyuma isaa nama gurufaa isaa seenu irraa janajjantee inni buufatee booddee immoo oduun yeroo kanaa lafati maa ardiit irratti ciiftee hojiin ciiftee kana dubbata namni booddee qab fida wali duhaan jira garaan na dhukkuba garaan simsi dhukkuba ani faradu an dhiirri waa takko hin beeku. Wallahi yoo dubbiin kun immoo dubbii haqiiqaati. Mee qoradhaa namatti naasoftan guutuun keessan tokko kan hin heerumin yoo xiqqaate lama kan hin heerumin biyya Suudii keessatti hin argamu. Yoo harka 100 keessaa harki 20 jiraate hin beeku gaa. Kan mana Arabaa keessatti kan waa tokko hin beeyne. Shamarran innasii bara ofii wal baasaam kottuu bayi. Habalu mana koo jira gurfaa amba'u keessa wallahi dhiira ajaa'ibaa jira. Anuuyyuu isa kootii dhiisuufanii. Anuu mana irraa jijjiirrachuufanii. Mee kottu mucaa sana jaalladhu ilaa bilbila isaa. Maalanooni kaa'ee malee hidhameen dhufe biyya kallii walli isa biyyaa sastaa'ee birrii ergisiin jedhu. Innasii lamuu asuma taagaa. Eessaan galama? Ji'a tokko hojjetame ijaazaa. Ji'a tokko hojjetame ijaazaa. Shortattiin kalbiin hayawaanni biyya kanaas dhiirumarra deemtee funaante dhiirayyuu saka kootiis adii gadda dhufe kaleessa dhufe. Kan asitti dulloomee dheem fuutu. Deemaa nurraa yaa isin hin feenu nuti fuudhaas hin jirru isin. Soon isin fuudhee ana jalaa barbaddu nama sargii kona eebbisuu dhufe duukaa ija baaftu akkana ijji keessa na ba'u. Kanaafuu dhiironni keenya warri dhiira tumtan isin atumu dhiirri waa tokko jaamaadha waa tokko hin beeku. Karaa baaraatiin yaa'ee dhufe badoo keessa dalagataa akkuma namaa nan fuudhee janee gaafa inni tol ba'e isiin koo jaarsa qabdi jaarsan qaban jedhanu. Shamarran Suudi Arabiyaa jaarsan qaba jettee hin beektu tokkittiinsi siinoo tokkittiisiin baasuan. Haaloo jechuun maasiin yoo inni tokko bilbile madaamiin koo dhufteetti isa kanarraa yoo inni immoo bilbile isa kanarraa madaamiin dhufte yoo madaamii taane bar dhiirri mazraa hojjennu kun madaamii taamnee waamamaa irraa nuti madaamii taane gaafa inni kun irraa cufatu madaamiidha bakka annachi as dhufu madaamiin godhattanii madaamiin keessa rabaddu kana ennaani maqaa shamarranii isin balleessina ilmoo isin gatinaa ilmoo jechuun niimaadha niimaa kana kan dhabee ganamaa galgala bo'oo jira hin gatinaa ilmoo keessan guddifadhaa hoggaa 3-4 hojjet sinuma gaafa dhuftee ijaazaa namaa baatu biyya tokko karoora kee guuttattu malee ijaazaa hin bahin muka nyaadhu garagaliiti ijaazaaf hin dhufne jira biyya dhiirri guutee akka argasii boottii keewwataan jiru ni biyya keessaa caammaa ajaa'ibaa keewwatee surree qaaraa kana sanuu asiin uffanne uffatee magaalaa keessa zooraa ergaliitii isatti heerumi kan hojjetachuu danda'u kan si bulchuu danda'u kan ilmoo keetiif yaada. Isin amma kaatanii amma siichi haadha manaa taatanii ilmoo keessan qaraa'ifattanii ilmoo keessan barsiifattanii bakka guddaa geessuudhaaf kaayyoo qabdu ammas warra asitti buutu achitti buuti asitti buuti. Wallahi nama ijaazaa irratti ijaazaa bu'een beekaman. Ijaazaa dhufee ka'ee osoo asii galuu namni itti janajjanee baatee taa'inaan kunoo isa biraa kutaan jira jecha gara ijaazaa biraa kuttu. Kan Dubaa hin beeku, kan Baareen hin beeku, kan Kuweet hin beeku, kanuma Suudii qofitte. Gariin nama amma dadhabdee eessatti bu'aarti beeytanii ijoollee keenya dadhabdee maqaan koo na badaa jira amantaloon tokko jirti kaardii kana keessa jirti gaafa namni bilbilatti buusu waa'ee isin fuudhaatiif waa'ee janjanaa tokko namni itti kaafnaan gurra kee irratti cufti Suudaanii bira buuti immoo achitti buuti gaafa itti dawwalte annama akkanaa miti siin jetti asiin immoo Suudaanii biratti bu'ama bara nuqaanesitanii misin baay'een nuqaanesitanii waa tokkitti maquma keessan qofittee ta'e dhiirri biyya keessaa lemma shamarran biyya Arabaa idee arrabsa kolkollee waa tokko hin beekne
isa sinasii waan akkanaa hojjettan hin beeku shamarran biyya arabaa mucaa deessee gatti kaan bara hanga dhiini koomeerraan dhufutti dhaabattee hojjetaa jirti kan biyya biraa hanga dhiini koomeerraan dhufee ta'ee gannamuu ka'utti ganama 12tti baate Saudi Arabiyaa keessatti hojii dhaqanii galu hojiin jaraa bicuusii madaamiin ergattu itti yennaani shaantaatii furattee dawwalattee ittisiin mana jiraami kaan immoo waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 guutuu xaffaramtee kanatti hojii si hojjetaa jirti warra akkanaa maqaan balleessinaa sin dhiira sin gowwomsinaa dhiira heerumnaan tokkuma heerumaa jaalladhaa gorfadhaa wajjin ijaarradhaa isatti sin fayyada bultiidhaaf isa ciisut dhayxanii itti rakkatinaa inni ciisu sin fayyadu nama sin fayyane nama bultiif hin yaanne ilmoo keetiif hin ta'u boroo ilmoon keessa akka keeyyi shaarmuttee bor karaarra deemti si gala dhiira jechuun dhiiruma si gorfatee kan boriitiif si yaadu malee kan callisee ciisu faayidaa siin qabu ofuun fayyadne maal si fayyada maal ilmoo kee fayyada maqaa shamarran kutaa biyya biraallee barreessinaasin arsiidhaa jimmaadhaa wallaggaadhaa jiniidhaan qabu ni Saudi Arabiyaa shawaadhaan qabu guutuunsa tokkitti ijaazaan kan inni ba'e Saudi Arabiyaatti ilmoo gatuun warra wal jalaa hatuun maaliif hatamtu meemee sinoo nama sii ta'uu dideemi ati naan taatu ati hojii hin dandeessu achi deemi ciisuu barteettu silaas ni mana geessanii kaatanii namaan rabsitu jedhan illee dhaqee ol ba'ee sin beeku argee sin beeku itti sol hin naqu rabbool nan geessinii gara manfu'aa jedhamu kanatti gaafa mana geessaa wajjin bultii lama bultanii kaatanii bilbilli itti cufama jedhaniif inni koo bakka warra hin qaba jedhee asii dawwalatanii mazraa isaa dhaqee ay bilbila gurratti diima maal si sarafu biran dhufaa lammata sadeen gaddaa kanumti rabbi si biraa na baas asiin tokko keessa jira baraa silkii keessa aboodii sibboo kana namuma jedhee tol ba'ee jennaan dhufee narra rafaa kun uffata soo yaafatin naanatullah alaykum ala zaalimiin jedhe rabbiinu zaalimaa misin invaayidii maalin si godhaati raamaati biyyaa jaarsa qabdaa migattaayyati ati biyyaa jaarsa qabda kabajaan taa'e sin beeka warri biyya akka kee jaarsa qabu kun kabajaan jira kanuma dhufee inni Saudi Arabiyaa amma namni ni kaasoo ni dhamin dhufe hin jiru namni soo waadaa galiin dhufe hin jiru namni soo neerumin dhufe hin jiru nama xiqqoo akka jiruun immoo hiikee fixeera ofirraa as taa'ee kunoo Shiyaanwaartu nuuf akkadan jedhe Shiyaanwaaritti birrii bilbila kaa'eenyu ta'e Shiyaanwaar kunoo jaarsi koo birrii 100 narraa nyaatee achii kan biraa fuudhe jedhanii achii kan biraa jana jedhanii ni kaan koo akkamii sobuma kana tolchitee gaafatti kanaa jennaani dhiiras maqaan nyaatina shamarranis maqaan nyaatina dhuguma jirtu isin timna nuu sarrabsaa nutti xiqqeessaa isiniif jedhaara bultiitti hin qabdan dhaasin dhiirri biyya keessa jirtanu gaafa fuuchuu jettan ati shamarran eessaateedha shamarran Saudi Arabiyaa taanaan ati beeni hanke ijaazaanuma si waan manneedha shamarran Kuwait kan Dubaay kan Baareen kan eessaayyuu haa ta'u fuudhaasa kabajaan taa'arti kan Saudi Arabiyaa ammoo irraa adaba warra manfu'aa jedhaanii warra mucaa gatu jedhaanii warra ati nama meeqa jalaa fayyibata hatamte jedhaanii kana dhugaan jirtu hatamuudha kan jira kunoo guyyaaraa dhiirrituma maa dhiira luqqiseetuma boo gowwaan dhiiran tumin warri dhiira tumtu kolkolleen ta'in ni hin beeku kalas ishiitu janajjante ka warri kee warra keetiimi maal abbaashii ol jettee nama laalti dhiira biraa sobbaa manaa qabdu jaarsistoo qabdu yooti mana sii dhayte kabajaan akka namaatti si wajjin teessi si wajjin abbaan manaa si gaafa jiru si wajjin dhugu abbaan manaa mana jira abbaan manaa koo mana jiru natti hin dhufin abbaan manaa koo natti ka'a kun seera shari'aan akkana eeyyama abbaan manaa gabbaa'e inni deemeera dafii kottu yookii borin nufaa yookii galgalan nufaa dafi manuma kootti ayi fuudha Saudi Arabiyaa inni qaamaa qabullee wal jalaa saama jedhani bara inni qaamaa qabummoo sii miskiina ka kootii kana sii qaamaa hin qabne gaafa ol ba'ee asii janajjanii aan boggaa meeqa janajjanii dhaqee fuudhe inni qaamaa qabummoo gurbaan kun kana fuutee jedhanis makiinaa isaa fidee dhaabbateera inni lat si jalaa fuudhe shaa wayi carraa keenya warra lafaan dhufu wayi carraa keenya warra qaamaa hin qabne nutti taphattanii bara kanaafuu of adabadhaatii taa warri wal jalaa hataa jirtan deeffattanii sin fuudhinaa maatiitti dawwalaatiin talli keessan shallee kanaatii baalagee kanaatii birrii ni kaakootii naa deebisa birrii si 500 warri hidhamtu hoolooyyiidha silaarra caalaan kan jimmaa kunillee kan jimmaa kan arsii kunillee iddoo hanga tokko ni kaa'idhama kan wallaggaa tokko immoo ni kaa'idhadha innaanu balaa sitti buufti sin fuudha ni kaan sii dadhawette durbii wallaggaa qiyaamaa sitti buufti hin jaallatanu dhaqaniituma jaazaa buudha kan jimmaa illee achuma birrii 500 Suudii keessatti birrii 500 ni kaa'idhatta kan arsii illee akkasii kan shawwaa illee hanga tokko akkasi kan wallaggaa ishiin jettu kan arge illee akkasi ishiin jettu siin ni kaa'idhamuun hin jiru isii dhumti 500 baata yaay kottu guyyaa tokko biiraan bitameera
kaarotiin kun bitameera caffarameera fuudhameera kalas isiin isa kana wajjin caffaraa jedha si wajjin bulteetti sana ilaaltidha akkana jedha ijaan taqqasa akka biyya keenyaa mufti caatii kun walitti taamu beeytaniimi irra caalaa namni biyya Suudi Arabiyaatti maal fedha beeytanii durba lafa hirtuun fedhu isa ati fuute si jalatti laafa isa ati fuute si jalaa baasuudhaaf ija babaasa isa nagaa taa'uun fedhu bara shamarran illee isa sila kabajaan nagaa teessu gaafa heerumteette lamuu ijji kun hin taa'u laa mana kana keessa dhiira eenyu dhufe isa kamtu ba'aa jira isa kamtu bareeda isa kana jalaa yoon bahe isa kamiin hin qabadhaa bilbiluma kee fuudhamee lakkoobsitti namma sumaafitti nammee sii kennama bara mucattiin ni fuudhen taati qoyyaa gaa takka guyyaa lama wajjin bulu nabbaafadha achi deddeebi'a dhiirri lamuun hoolaan hin turtanis hin baay'ee keessa dhuguma rabbii walitti himna haqa haqiiqaa walitti himna yoo ta'e shamarran tokko biyyaa baatee hoggaan sadii baqii hoggaan afur kalas hoggaa lama maatii keetii hojjedhu hoggaa lama ofii hojjetadhu gali ruu dhagii daa'imanatti addeessee deessee hin gatiniiti gaafa tasii hoggaa sagal hoggaa 15 teessee galtu ilmoon hin jiru jaarsi hin jiru durbisiin burtukaanii lafaa biqilaa jirti namni sin fuudhaa jiru hin jiru yoo si fuudhellee manatti ijaartee waan itti gootee galte sirraa nyaatee sirraa maqaa ofii jijjiirsifatee gurguratee mana achii bitan mana bareedaa dee sitti hojjetee karaa qabi harka zeerootti hafaartu sin dhuguma rabbii kanaa bara haqiiquma walitti himna ammoo dijaan shamarran arrabsee jedhaa gabbaati sababii keessa maaltu nutu abbu'aan baraakoo keessan jiraadha kun olaala an kun akkana tamira koo hojjetataan taas baraa keessa maaltu manfaana keessa abbo dhaqanii isinii jedhanii tumamuumo kan xalabaa rusilaan jiru biyya kana xalabaan jirti jennaan asumaan asitti bilbilamaa yaa jechuudha dhiirri wal duukaa xalabaa jirti qoy amman baasa natu baasa asitti buufadhu edha sayyuu dhiirri kunillee na bira buufadhu an koomanni koo qabaan hin jiru dallaa koo waan seenu edha gaafa achi geeffatte egaa keessa kararraa fiddee dhaqii bigaalaadhaa waa fidii kottu edha ati amma reeb buufattaa bara yeroo tasii eenyu taatee bigaalaadhaa ite hajaan bahee si eega boo yeroo itti dhuftu funyaan nama 5 ta'ee si eega yeroo talaa waan arge waan nyaata waan dhugan gurrattee dhuftu fuullaa hamma kana laa quuffate kan talli ay sanna buufate aybiidha jinniin hin jiru kalas ati funyaan si amma kana baheera fuullii ta'eera ati mataa kee hokkataa deemuudha bira gara badoo keeti yoo si kenname guyyaa 2-3 yoo si kenname mi'eeffatteetuma kalas ruunta inni sunis akkasi akkana ta'ee dhume dubbiin biyya Suudi Arabiyaa kanatti malee dhiirri rakkoo qabu hin jiru Suudi Arabiyaa dhiirri Suudi Arabiyaa dhiira adaba qabuudha dhiira dalagatuudha dhiira hojii beekuudha shamarran Suudi Arabiyaatuyyuu shamarran bakka biraallee balleessanii fixani ati biyyatti ni kaa'edamtaa ati biyyatti haasoftaa ati abbaa manaa keetii wajjin lafa bitattaa ati abbaa manaa keetii wajjin mana bitattaa in heerumtu asitti isaanii kaanidha min fa'i waliin jedhu maaltu ni kaa siisisaa ijaazaa kee bayi mana kee qabadhu uffata kee fidadhu gaafa guyyaa 2 ijaazaan baame manneen eenyu ta'eera dhiirri ofiin dhufaa yookiin dhiira taa'ee eenyu ta'a kalas maafi kalaam irra caalaan dhiirri keenya miidhaminaan gowwoomina shamarran Suudi Arabiyaa fuuchuurra dhuma sinittaaf oo shamarran biyya biraaf dhibde dhiisa galaa biyya keessa fuudha kaayyoon qaban jarri kun idimee likkiin galan ati irraa qabamtee galtee ji'a 2 biyya teenyaa yoo takka sanaan naannoftee hargantee ofii keetii ruuyii dhabdee karaa baaraatti caccabdee hin deebine ati galtee ji'a 2 turtee jennaan sobuma kana fuudheera siin jetti abbaan manaa maaliif abbaa manaan qabdu ati ay isaa sii galee Addis Ababaatti achumaan fuudhee anasii birrii riyaala 3,000 itti gabbuusee biyyan gala imammaa kun arga jennaan inni achumaan fuudhe ani isa dhiise qab bulookee qaba ofirraa yaa bulooke siikoo gaafumatti naa dawwaltu sana achumaan akka tokko ta'ee galgala sana laa ganama sila akkasaa saameemi hankee janjanaa deebi'eera dhiirri koo gowwaadhaami ayyiin fuudhee asitti ol cabsa gaanni koo ji'a 2-3 rukutate hojiirraa eeggadhiise dhaqee barri isiirra gaheeroonni gabbayee ol galee gabba'u kaan immoo ciisanii mana manfu'aa kana keessatti kaan immoo awwaaluma si buusisu baadiyyaa si waamanii awwaaluma gaafa tasii birrii kee furattee ol layte sin fuudhaadhaan dhiirri kan biraa keessoo ta'a bara waa dhufee eenyu ta'e maaloo ta'e gaafa namni gammadee asiin taa'e jedhe gakkottaa wantarii nu jaa'izaa ittasii ol sasi waamtee si janajjantee si waamte abbachii gayyaa abbo abbaa koo si xafaxafe harka dudduubba siidhe fidi birrii amma sirka jiru awwaala dawwala birrii 3,000 4,000 buustee ofirra deebita badoo keetti kabalamtee dhiitamte
Akkas namatti hojjetaa jiru shamarran biyya Suudi Arabiyaa eeggadhaa. Kutaadhaaf gandaan hin qaban hunda jaraati. Haqa jirtu kun. Akkasi dhugaa walitti immoo firooman kutuu dhiira qofitti ittiin xiyyeeffatinaa dheetan dhiira rufutamu hundanuu argaara. Ijoollee gatamtu argaara guyyaarraa. Argaa jirtu isinis hundi keessan iyyuu. Suudaaniitti gatamaadha amma Suudaanii jechuun biyya dhalaaniif dhiirri walitti hattaa wal bira ciisuu wal barsiifamu jedhamee dubbatama. Ergasii kijiba garuu Suudaanii keessatti ilmoon garaarraa argamte Suudaanii keessatti akkas ta'ame jinni dhagaan jiruan. An kan hin argu Suudi Arabiyaadhuma. Manfaa keessatti ilmoon gatamte an ergasii manfaa kana gaafa jedhanu an gibbii wayiin se'a bara. An gibbiidhuma wanti dhalaaniif dhiirri kun itti waleenyu ta'uun se'a. Adabadhaati ta'a. Inni makkaas riyaaditti inni fiigu isa abbaa manaa baqatee fiigu laa toliif fiiga sinin seeyina. Inni riyaad inni makkatti fiigu inni jiddaa gara xaayifitti fiigu abbaa manaa baqataa jira eerumee ka'ee achumaan jalaa kuta. Achumaan jalaa baqata wajiin dhibee makkaa wajiin hin jiru riyaadiin hin dhufa. Inni riyaadoo riyaadii wajiin hin jiru gara makkaa inni dammaamoo riyaadiin hin dhufaar abbaa manaa baqataa jira laala wajiin tokko dhibee miti biyya wajiin dhibee hin jiru nama hojjetu dhibe malee. Akkasitti abbaa manaa jalaa fiigee dhufee asiisitti kufee abbaan manaa koo dhagayeera eessa jira eenyunni namni silaa wal lagaa wal qorata cuubee isaas kaatee mushwaara isaa qabatee kutanni dhagee si waraana. Akkasitti shamarran biyya Suudi Arabiyaa kuni hedduun jara abbaa manaa dhabanii kaan of ajjeesee kaan ilmoo gatee kaan ilmoo lama sanii mi'a meeqaaf birriin kadhatamaa jira Suudi Arabiyaa keessatti akkasitti ilmoo tarkatta fayyadame akkasitti bara tun adabaan taa'ee seeraan abbaa manaa duraa jala taa'ee fira isaa baree maatii isaa baree gugguufee waliin dalagate waan tokko namni ilmoo sarkatti gatee deemu hin jiru. Wanti dhaqamee zubaalaa keessa daa'imni buufamuuf hin jiru. Gaafa naaree akkasitti waan irratti argee dhiitee silaa ilmoon kan koo miti jedhachumaan dhiirri keenyas dhaqee illee mararsiisee laalaanis hin jiru. Aaraami. Gaafa kan biraa wayii irratti argee dhaga'e isuma ulfa guddatee daamuu ka'e koo miti jedhee dhiitee gadhiiseeranni. Ishiin koo malli maali? Maaltu ulfa fuudha gaa? Akka taan ulfa fuudha jedhamu wayiin jiru biyya kana keessatti macaanee gadhiisuu mal. Achi deemtee malli koo maal koo egaa manda'utti gaafa deesses utumaan baadhattee galgala zubaalaa si keessa xabbi gootee galti abbaan beeytu siinuu. Kun isin arrabsuu miti dhuguma jirtu kana hindallaninaa fudhadhaa. Rakkoon kana ammoo maali? Rakkoon kana rakkoo shortaa Suudi Arabiyaati. Shortaan Suudi Arabiyaa dhiira malee shamarran hin qabdu. Dhiiruma qofittee funaanaa olti isiinis waa barsiiftan ta'ee gubboo wayitti kennitan ta'ee xonoqqolattanii deemtu ta'ee baata kun galuu ideera. Dhiira irraa fuudhanii warra hambisu waan jarri warra nurraa hambisanuu wallaalle. Otoo wal duukaa galtanii koo wanta akkanaan jiru. Waluma duukaa yaa'amaa silaa. Dhiira irraa qabanii durbattii mana keessa dhiisu isaan. Waan rabbiin nutti farade wallaalle bara. Kanuma dhugaan jirtu. Itti deebinee isinitti himnaa hodiddan. Warra rabaas arraba keessaniin ta'a kaansilaa naman dhaga'u ni hojii ofii beeku taa'ee awwa gurbattii jinnii kana soo ol waamni awwaalaa guyyaa tokko buusifneen. Ani isheetti ol dhufaan jiruwan. Karaa keessaniin baawwan asiin hin badoo keessa ta'a malee. Tamira koo jalan ta'a abboo abbaasa. Baariin yoon qabaadde yookiin yoon Dubaayii qabaadde janataan achi ta'an nagaa koo. Inni awwaalana buusis hin jiru inni na garafu hin jiru. Akka mucaa silaa dhufee garafamuudhaan. Hora namaa akkas fuudhe jechuun. Kana meestigoo jedha shamarran Suudi Arabiyaa. Shamarran Suudi Arabiyaa meestigoo. Kanuma isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa warri nutti mufattanii immoo mufatinaa dhugaa jirtu. Shamarran biyya kutaa biyya biraa jirantu iyyuu maqaan badaa jiru. Maqaan jaraan badini. Kabajaan dalagataa jiru. Nagaadhaan dalagataa jiru. Jara qofittee asii wal saame gaafa inni biyyaa dhaga'u Suudii fi maaloo walii isaansii hin beekunni. Shamarran biyya Arabaa jedhee arrabsa. Maa shamarran biyya Arabaa jedhamtanii arrabfamtu. Kaasinoo nagaa qabdanii. Akkasi. Saawwalalaa baariinis nagaadha Dubaayis nagaadha nuti kanuma Suudi Arabiyaa dadhabne kanuma isiniin jedhaa hedduu isin jaalladhaa gorsa malee arraba miti isin immoo laallee dadhabnee isiniif obsinee dadhabne osoo abbaa manaa qabdanuu dhiira dhayxayin janajjanina isin gaa yoo hojii dadhabe nyaachisaa obaasa silaayyuu usa ukoon fu'aatti isa lafaan fudhanni koo nama harkaa bu'ee jedhani amma raacii qabduu nama jibbitu sin silaa. Tokko silkii kashaafni keessas zeenii keessas ciisa laa amma shamarran biyya Suudi Arabiyaa kun zeenii jira, iimoo jira, waasaappii jira, miseenjarii jira. Kun hariin qofa qofaatti maamila qaba. Inni zeeniidhaan haasa'amu kun isa dhufuudhaa dhiyaate laa ulfanni. Inni dhufuudhaaf egaa guyyaa qabamaa jira. Inni immoo fi inni miseenjarii immoo reef bilchaataa jira gana. Miseenjarraan bilcheeffamee adda barfama. Dhufee zeenii buunaan bilchaateera ni yoom dhufaadha, yoom ollatti darbaadha.
tokko eerumtee jennaan silkuma hin qabatini. Silkiidhuma sin barbaachisu hojii kee hojjedhu isaa qoxaaxxari. Jee sadii afur keessaa ijaasaa guyyaa tokko ba'i mana jaarradhu maatii kee wal barsiifadhu callistee birriitti erguu miti. Kanuma dhugaan jirtu kanuma of adabadhaa gattaa isiniin jedha maasalaama. Ergaan kun ergaa ajaa'ibaati jechuudha haqa jirtu kana maaf arrafamna abboo nuti. Isin talattiin na waamaa jirtullee laal gaafa nuuf ijaarsa qabda taanaan an awwaalaan si buusisaan suma intalli na waamaa jirtu tokko jirti manfaa kana. Isin na waamaa jirtu jaarsa qabda taanaan suman awwaalaa buusisaan. Abbaa manaa yoo qabaatte amma dafiinatti abdii abbaa manaan qabaannan sobe jedhi. Yaala balazzaan kuteeraan kunoo jara daraartuu warra kuweet jiru warra baareen anachi hin deemaan ibboo isin hin fedhuan badhaanarraa.